Bitaku dia sama mereka dia sana dulu. Ma aktivitas itu mereka sih udah. Amerika dan negara kita. Ano? Juga. Kapan akan ada? Amma namni rifatti mulla ko fitadda. Namni ma kama dhufe malee kun eessatti argata. Ani barna maneeku jalqabeetu abbaa karra dhufe malee. Buna dhuguga. Kawa dhuga. Kawa dhuga. Mobaayila san kenni. Mobaayila san naa kenni. Dhuga. Bunni ganama dhugamu moo galgala dhugamu? Yeroo maal qaba? Yeroo maa jiban dhuguudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكن جرتن فيئة نجاع حاجة أستاذ نبونا في تاتو إمي الراسة وإنه إما ولاقا في لنو مجلساتي أكسما مال برباتي ساكن جدو كليسا سابريدا فدني الراسة في نجرة هرمو لما تاني أسوينا لما تاني أسوفنا كنتو كيتشا قولي أسكيسا نمي بايين إنجرتني نمني بورصة دادا بروا دادا ولي الراشير ولي قدنو وروني سنمو هروني أسوينو ولاقا دابة إسلاما وانت إف ورد منتي براموس كيسو جرتن بوكاتشون دندتني هوري أنا كنا دقيفتشو بربانا نمو أبشرو علمي نما كوني هورين جنة ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا جنة ما نجال جراف قفا دقيفت من جنون ورّي فيتن دقيفت دا ورّي فينا مو بارونا وتبراتي والتي ديبنا بارك الله فيكم أرى لمان دفنه كتوكو قود إنان لما فاتي دا ملي كنا في عنوان كان لما تدورين الرأس وفنو وعلى مواسد كافنيها صفنا dhimmi irraa haasofnu kun dhimma ijoodha. Wanni dhimma ijoo jennu sababaa qabna kanaaf itti deemna seennu jalqabnu. Ani salama jedduun gahe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbin kenna wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Akkanatti wal arguun kun illee ni'ma Rabbiiti. Tola Rabbi namatti oolu. yaada walii dabarsuu illee tola rabbiin namatti oolu ilmi namaa kun tolli rabbiitti oole tokko lama miti wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha asoo lakkoofne fixuu hin dandeenyu tola rabbiin nutti oole keessa abdii tana rabbitti khallaqe rabbitti uume samii rabbitti uume lafa rabbitti uume nama rabbitti uume makhluuqni asirra jiru kun hundi wanni uumameef immoo ibaadaa fi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dhimmi diinii kennaa immoo alkanii fi guyyaa yoo kaasofnu taate waan dhalanneef waan jiraataa jirruuf waan rabbi nu fideeftu isa waan ta'eef aguma yoomii haasaama yeroo gargarii asoo dhiistanii wanni jedhamu jiru aga lubbuun nu keessa wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka al-yaqiin aga lubbuun nu keessa jirtu rabbiin gabbaruun dhiisnu rabbiin oguu gabbarru moo haala buna dhugu dabalee buna ani dhugu ati dhugu buna kanaafi aga lubbuun nu keessa jirtu rabbiin gabbarra wanni qabnu jireenyi keenya deemsi keenya wanni hundi waan rabbiiti rabbiif oola jecha humni keenya aqliin keenya beekumsi keenya wanni nu qabnu hundu inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamiin wanni qabnu hundi waan rabbiiti humna qabnu hunda rabbii oolchina jechaadha idan kaala jirtus ka keessa jirtus dhimmi diinii dhimmi dhaabbata keenya dhimmi wareegamni irratti kafalameef dhimmi namni irratti hidhameef dhimmi namni irratti garafameef dhimmi namni irratti biyyaa ba'eef dhimmi namni irratti waan adda addaa irratti ta'eef dhimma diinii isaa waan ta'eef dhimmi diinii eenyu dursee nu yaachisa waan ta'eef kanaaf irra deddeebinee haasofna ammaaf ammoo critical time irra jirra critical time yeroo murteessaa keessa jirra jecha yeroo
filannoo jedhamee haalli tokko tokko gaggeeffamaa jiru keessatti yeroo immoo dhaabbanni kenna immoo takkitti dhaabbata takkitti qofa sanuu suutu badugaa jiran ولكن اشربوا مثنى وثلاثة باي او اسنيت كننا مالي في هكا suuta dhugan jechuudha kanaafi dhimmi islaamummaa dhimma eenyuunu ilaallatu sheeka qofaa miti hayyuu qofaa miti beekaa qofaa miti nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala daara duniyaa tanarratti uume hundaafu dhimma إجود أمانة إن عرضنا على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما إنسان مبوتون نما مراسق فامتي أكن كان في وان الراها صفنو إما كان أمو كإرتي كجيلتي إرتي تيفنو حواس بلأ نما إسا هوغن أفدرك أفقب عيفي إسمو ربي سبحانه وتعالى مسؤوليات كنين نما دورة تاؤ في ديمو إن ينكتا إلي يوبيكو باني لتشو مالي سان برباتي ساها كان جدو ولله لجتشانا كاليسا ساديرا آسياني أستاذ أتنرقني باية قمتشو الآن سي مالي في جنان واني وقابا اتفاجا باني يرو هدو اتفاجا باني كوفيا في الركاني توبة في الركاني أمام مرتني أليف نابتا في هنجيقا قابل بين هندي أمة إسلامات مرتسة جيجان أما سنبير دبري حرق جيني حرق أمو علمي قافتشو بيكم سرتي هندايو أكاديمي شانا ورا أكاديمي قبولي أكاديمي قافتشو يونيفرسيتي الرابع ورقا علمي قبولالو هلكاتا علمي الرا بكة تكرا نمرة تكرا سسابو واني بيكم سرتي هنداي هندي ميتان كابو جرامي ترتيبني كاهمي كوني إفاجين كنا كيساني كنم هندا كاليسا نمني غتي تكفله هندي بكة أرغتشو إيسا نمني علمي كابو نمني بيكم سكابو قبابو متي تفاهما في الليل وما ركنا كابو فهمي كابا الرجال علمي فهمي في الدين وفتي رقم كابو والأبين اللين بريدا والأبين مانو والأبين نما وابيكو تنفكتو كنا في واللولت والجبات تنشهين والجبات تنشهين انشهوكا مالتو واتو دوغا بيكم سسنتو دوغا حدودا دميرا وانجدا ويتو جرا نمني سنلبونا وكو وساين إنسان ممكن مرتسى آتي أما المناماتي برتة قتي كان قوتو كفلته إما تافه وان إن الله يحب معالي الأمور إن ما ويقرأ سفاسفها وان تقوى رتب ريروك نقبدو أكملتي أواسا جديرة أكملتي بيا جديرة أكملتي تكنولوجي والأرجع أكملتي نما غير جهنم الرجال جنتها تجلس جتة ياد دمنه إبلو فلان تقوله إبلو مكان بلسه إبلو كرارة نيجي كنا ساعة يوم قبل يوم جتة يو قالوا سلام على ميري وني كنا ببركنا وإذا خاطبهم الجاهلون أكنا بسم الله كان أولا قالهم نموت علموتا كنني مجلس كيست فيلا ثمن إلى الجسبه كيسما ورا كوري أجرا وجفتو سينو كبن ورتي إلى الجسدي كم مجلس نفدرالا دوران باسه تره ومتسوني نموت هدو كيست غافي أومي تره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم بنا نوا تره وانا بنا دعاء جتوت تسي ومتجر باسن سوني نموت هدو برتقا في أومي تره yeroo gubbaarraa ulaagaanii ulamoonni warri federaalaa ka'an suni namoota gadi irratti gaaffii uumuun ni mala. Garuu yeroo gadi qabdee ilaaltu wanti baay'een sirriidha wanti irratti dubbatan sun. Ibsa dabalataa barbaada malee. Ibsa dabalataan inni barbaadu akkuma waanii namoota shahaadaa qaban qofa yookiin sartifikeettii dippiloomaa, digirii, maastarii, PhD nama qaban qofa akka waan bakka kennee wahii fakkaata. Jalqabumaa وانا كان ردت كانت توليان نمتي أكا مسلموتا إثيوبياتي بروم سدير كما جداميتو مغافة مرغة هو وانشي ما توقع مالي في كاساتور تيتي مجلسة كيست دوري كما لما أفشان يرو في لنونغي كيفهم توقع جلتاتي مو منيدا تورتين
أنا من الناس لا فديرا ولا ما بجني سنة ولا قال أكثر كما تجري كان غريني زمان فكاتا إنما قرآن كنا موبايل كيسا كأنا كاتي فين ديم نما كي منزوم رايان أجفن نما تكتوجي إبراهيم لو جوابه يا تكنت ميادتا أسي كأي تجرا أسوسا ديم nama wayii riisarchii hojjechuu dhaqee nama hoogganaa dhimma islaamaa nuu fidaa jennaan fidani inna fidanu baraan hoogganaa dhimma islaamaa isin gaafadhe malee isa kanaa miti jennaan anuma jedhe namichi maal akkamitti ati hoogganaa islaamaa taate jennaan ምናልባት ስለሚያጨስ ስለሚቅም ስለሚጠጣ ይሆናል የመረጡት ስለማል ሰግድን ጭምር ዋንን ሰላነፍ ዋነኒ ጡፍ ዋነኒ ዱጉፊ ዱጋቲ መጨሳ ዱጉፍ ከናና ፊለተን ተውነፉ ጀደ አማ ከን በረደር በኡላጋ ጉርጉዳ ከካኑም ትኩኒ ተርካንፊ ጉዳ አኩመ ቦራቱ ወልሁበንዶማ جدّو لموتا كينياتي في نموتا أكاداميشاني جدّو تيومودا فيسي ولاغم تكنا إفيكا أموني سايو برباچيسا وانكا دران غافتا تورنيوتي ولاغا ولموني إتي نمني توكو كاتاغوري ولما جلتي قلماودا في ولاغاني سامالي إبسا كا جنة ددبي في نجرا من مري ولموتا فدرالا كان جرا كدكتور جيلان جرا شو مزنجار الدين غافتا تور سوتا وسهر كيفتانو أما شو مكان وجرا وشيفتو كفا جبي سني فدن أكبو راتي تلتو بتفودا تشوتو الرسري دا نمومتو نموتا كينيا أكني برمسا أكادامي صدركا كم بسريا جتشود غرر سرتيفيكيت تدي بيسه ديجري دام برتي بيفهمو ماستري دام PhD دام بيفهمو ريسيرشي وانا دادا قراتشو سنرتي كتابوليا دادا كوبيسو دا في وانكارا بنو مجلس نيمة عن سابور أكني كان رتّي حجته وان كان لتّي أكيكو أما مجلس نيجا كان غافة تيسا تفوتي فكينيا في كوليجي ويونيفرسيتي ويبنو كبا واني ماستري برسيس وان PhD برسيس مالك تالي سيجا فتدي سول ما تو مساتو كاني وانا رغافتو كان جتيلا فكاو كبا بروفيساتي والله سول سريتي كوليجي أدا ومو كبا جتشودا إسا كان في غافي تشتي جمدونغا بريدا دا يا دنجدون كبا إسا كان مو نموني magaalaa haga baadiyyaa jiranu xiyyeeffatanii hordofuun baay'ee murteessaadha sila jennee turre waxamalaha al-insaanuudha ilmuma namaa hundatu amaanaa kana baadhate amaanaan akka biyya Itoophiyaa keessa jirru kanatti immoo waan islaamummaa laallatu kallattiin nuti itti hoogganannu kallattiin nuti ittiin waa isaa kana to'annu dhaabbatuma tokkicha kana qabna innis mana marii dhimmoota islaamummaa kana mana marii dhimmoota islaamummaa kana jabeessuun أكو مرجع ربي عليه الصلاة والسلام جدا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كل كيسنو نما واتكسو نما وايجو وانتكسو را وانيجو راب مغافة ما جدا كان في أمني بلا نستيجي فتجارة هنجدا كارته جتشون باي مرتسا كابتن لما فان أولا جتشكان النكاء كاني نمو نجار إنترينو بتنين جدا يادو يروسر تفكيتي ربتك أو نولي بكنو فتنجل لا دراجة دي بكجرين ديشنا ألجر نبي قالوا تقول لي جرو نبي قالوا جرو واني قال دي بنجرو واني الجرا الرا أبانا نسبت ودا يمكن نتانا أول ما قرر قال منجرو كراو مدي مني أكنو لكن علمي رتجي علمي بيكينيا كنني شهادان قبل سن كنني شهادان إنساني وكفى بالله شهيدا جنبي برتابان تجي سبحان الله سبحان الله والملائكة تشهدون وكفى بالله شهيدا أكو ما كانت تكرر عبانة ماله وهو شهادات تنفذن ده ما دور بادي يانغ سون اللين بكا كبابيله بكي ساتولي بكي قدّا تجرا إبسا كيساتي أدو قدّا بيجنا نم لوان كيسا هكا بسه بكا هم دتو كبتي كني أنا سيولال تكان قديناس كني نانوس يوكي كم كنا كفدرالا سيولال ته علمي إسمه دالو يوانجد تكيس جرا نفكر بريفمني معادلان جتة معادلات جدا ميكا ميتجرا بريفني عربي فهم بريفمني كامارا غرغر إبسيكا يجرا كامارا بيجرا معرفتي كدري ما كانوا ما بري إلا واني أواس دي بيكو كابو واني وندي بكا فانا مارا كنا وجو جلته هذا زمي كله كلال أنا لا تشوف والبرت دبسير كليس دبسير جرا يبصر لك نجرا أما أكاديمي في قباه ورما كذا ورما شريعة قف قبته شهادة قف قبته نما براء كوان قتيت تريهاتي أماري في تكس أماري في تكس توجتهم كاربي وامبراسا كفانا مرا وامبراسا
yoo keessa deemtee ilaalte immoo namni afaan amaaraa kana barreesseeyyu waliin ilaalamuu qaba yeroo gargarii bar waan tokko ilaaluun si barbaachisa waan ati barreessiteefi ibsa amma bara ibsaa mi'oonni kenname kun warra hiikeetu akka waan jedhee baranii dooktora bira gatanjiyyuu amma hunduma jalatti fakkeenyaaf kan aanaa yeroo dubbatee jedhu nama dippiloomaa baratee muuxannoo waggaa 5 digirii baratee muuxannoo waggaa 3 kas qabu jedhee keetii yookiin immoo nama ijaazaa ilmiyyaa qabu ijaazaan ilmiyyaan ni jedhame kun maa inni biyya keenya keessatti yookiin namni hadiisaan ijaazaa qabaata yookiin fiqii shaafiyyaatti ijaazaa qabaata yookiin immoo gara walloo kana gara kaabaa deemte bakka gadiitti fiqii hanafiyyaatu jira ijaazaan kun kan dippiloomaa madaalu yookiin kan digirii madaalu ibsamee irratti hojjetamaa jira kaa'amaa jira hagamtu dippiloomaa madaala hagamtu digirii madaala ni jedhu jechuudha amma wanni kun waan tole keessa ati filannoo majlisaati laal yeroo hunda jennaan iji gaara duubatti waan argine taslaa sibiila nu keessa yaasanii mutaan nu keessa yaasan jettiru wanni kun waa meeqa qabatee dhufaa jira si fakkaata wanni nu gammachiisaa jirullee isuma kana tokkoffaa namni qadrii ofii beeka asoo haasaa tokko keessa seeniin qadrii ofii beeka bakka likkiin kiyya yoo wahaa likkeetee kazzis nu asirraa gaasiitti humna kiyya jechuun ammuma beeka amma gingilchaan kun akiraa duniyaa irratti dhufe ta'oo jedhe Imam Arraki seni raya jadi injiru kepi injiru kopian injiru tuji guyya tak nama ke gesu dari mata dua gadi be mal kufiyan ka tu nani ji mal koda dua yang kedde iswam na ini kan zalle koda dua witi namote heddu koda dua yang kedda ame kana shi abalu jedani maka haji abalu kama maka shi abalu kama ila wasari kama ati filannoo qofan arginamu tokko sadarkaa namaa lafa keetti jalqabuma jecha lammaffaa hawaasni burjaajii irraa bilisa ba'a kunillee sheek kunillee ustaaz kunillee maali jedhee wal duuka deemee garee uumate kun ni harca'a akkuma jirutti harca'ee keessaa hafa sadaffaa rabbi gatii diinii kana deemee walau ba'dahin ulamaa kennaa har'a gatii kennaa jiru bide bara amma ilaal mucaadalaa gaafa hojjetanii namni kun min asirraa kaasee haga asitti asirraa kaasee haga achitti namni qara'ee dippiloomaa jedhama kun digirii jedhama kun maastarsii jedhama kun doktoreetii jedhama ulamaani kenna akka waggaa meeqa muka jalatti fitnaa argee diinii kana sin gahe har'a nagaumaan dhufee mu'aadalaa isaa fudhatee ana doktor waan aadaa bade tokko sin sirreessa bara aadaan bade kan biyya keenya keessa hedduminaan dagatamee jiru ilmiin durii yeroo qara'amu sananni guutumatti jira namni tokko gaafa har'aas ta'ee fakkeenyaaf Bukhaarii qara'u hanga dhaqee Imaamul Bukhaarii gahutti sanada isaa sirrumatti naqate sirriidhumatti naqate kaayyata warri Bukhaarii simmoonni hadiisa gabaasanu fuudhanii hanga ergama rabbiitti gabaasu miti quraana siyooti ilaalte quraanni yeroo ammaa ijaazaa kennamu qiraa'aanii bebbeekamaan kamuu jechuudha jidduu keenyaaf jidduu ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam naannoo nama 28-29 jira yeroo ammaatti ijaazaan gaggabaabaan 27-28 waan akkasiiti jara akka doktora himan nama 27tu jidduu jaraa jira jaraaf ergama rabbii gidduu alayhi salaatu wassalaam qiraa'aa 10 guutuu jechuudha aadaan sun biyya keenya keessaa garuu hin jiru badee jira namni akkasitti fakkeenyaaf Bukhaarii kana asii fuudhee ofirraa kaasee jechuudha sheekolee isaa lalakkaa'ee geessee achitti galchu Imaamul Bukhaariitti galchu kun nama muraasa kan akkasiin kan hojjetame tokko kan Sheekh Adam Tuulaa sirriitti hojjetamee jira ijaazaan isaanii guutuun sarara hedduun dhaqee hanga jara musannifootaa galummaa ergama rabbii galu alayhi salaatu wassalaam namoonni isaanirraa ijaazaa san fudhatanii jechuudha akkuma sanitti asii mata ofirraa kaasanii abalurraa qaree jedhaa hanga ergama rabbiitti qabu alayhi salaatu wassalaam Dr. Jelaanis ijaazaa akkasii kennaa turan amma maal nuuf tolaree jennaan waan dagatame sana ilmi callisee karaarraa funaanamu kana osoo hin taane tartiibaan seera qabeessaan qara'ee sheekichis immoo sheeka isaarraa gabaasee fi dhaqee ergama rabbii gala aadaa bade sana sirna kufe sana deebisuu keessatti kan qiraa quraanaas haa ta'u kan hadiisaas haa ta'u kan fiqii madaahibaas haa ta'u aadaa sana deebisuudhaaf iddoo guddaa dhayyii qaba lammaffaa immoo ilmiidhuma sila jiru xawwaruudhaaf ilmumaa amma ilmiin biyya keenya keessa yoo laaltanii
sababa rakkoowwan adda addaa kana wanta xumura gaafatu jira. Fakkeenyaaf duraan kitaabni seeraan bal'inaan hin seenne yeroo adeemsi qaraatii ilmi duraanii kan hanginni seene kitaabuma hanga argate irratti kitaaba tokko irratti bara yeroo namni 4-5 fa'i qara'atu ture. Yeroon kitaabni akkas adda adda kukkutatame fa'i qara'ama. Hanqinni jalaa banaa haasa'e. bareed kani furmaata guddaa kan inni ta'u akka namoonni ilmii kana sarara isa hanqate fakkeenyaaf thaqaafaa ilmiyyaa kan warra duraanii bira ture kan biyya keenya keessatti hanqinni jiru baxtii gochuu irratti fakkeenyaaf jara duraanii yoo laaltan jara ibnu hajar al-asqalaanii jara akka shawkaanii kan akki jarritti waa babarreessu akki jarritti waa qoratu kuni haala addaatti sistema baxsii kana qabu lammaffaa khattiin numti khutuutni jara kan shawkaanii al tokko mee kitaaba saduu bara laala nifidu khatti shawkaanii matu masaakina wala lawtaariin duuba yookiin fatul qadiriin boodarra nifidu khattiin isaa waan jiruuf saqaafaan sun biyya keenya keessa seenee namni sirna qabeessaan ijaazaa fudhachuudhaa fi seerri hamma kaa'ame kun baay'ee murteessaadha. Seerri hamma kaa'ame kun baay'ee murteessaadha. Yoo saqaafaan akkanaa dhufe fakkeenyaaf ilmiin yeroo ammaa kana biyya Suudii yoo deemtan ilaaltanii namoonni kitaaba allafanii bifa adda addaatiin addunyaarra waan kana raabsanii kumaatamaan jiru. Biyya keenya keessa ulamaan jira garuu namni kitaaba maxxansee raabsee maybe nama 15 yoo baay'ate inni nuu kitaabni isaa gama sadarkaa addunyaatti raabsame. Warra Suudii deemi malee jiru kan addunyaatti hedduu beekame. Warroonni asirraa Suudii deeman fakkeenyaaf jarra akka Muhammad Ali Adam, jarra akka Sheekh Muhammad Amin, Karro, jarri Sheekh wannoo isaanii Sheekhni maqaan isaa Muhammad Aman Al-Jami Harargee lixaa. Muhammad Aman Al-Jami baay'ee namni baay'een kan hin beekne maqaa firqaa godhee isaanitti hirkisee jaamiyyaa jedhu kuni sheekuma guddaadha. Sheeka gosa warra ituuti warra Harargee lixaa kana. Sheeka guddaa kana asii deemani barumsa gosa adda addaa saqaafaa hedduu waan baratanii fi kitaabni isaanii addunyaa irratti dhiibbaa hedduu fiduu danda'eera. Even eenyutu irra dhiibbaa fiduu laantanii sheekolee Itoophiyaa keessa namni akka Sheek Muhammad Amaan Al-Jaamii dhiibbaa fidan jiru. Qabxiiwwan adda addaa isaaniin kan isin waliin galle jiraachuutu mala inni kun aaduma ilma namaati waan irratti wallabu hedduu qabaatu waan ta'eef namni. Inni sun seenuu danda'a jechuudha biyya keenya keessa. Biyya keenya keessatti sirriitti namni ثقافة لغة براتي أكاتات ريسيرش وجتنوس قديتي وان كان جبيسو دندا وان تيف على كل حال هم دجالا وانت تولماني نمني دابة إسلامات تدفو كان بودا علمي بالشاتاك أباتشون علمي نساكن علمي حلقات بيه كيسة كرامو ستو أكو مكان اسمو علمي سرتفيكتي يوكين شهادة دا كان يونيفرسيتي وان كوليجي وان ما هذا ببيك مرة إني فودته دفوناته كناني سفر موجل كبير جتشون أكدوري نمو فده أبني وي سياسني وي كوفيا ركاء أمامات ويسه فود فده أنغور ركاء كرسي ركاء وكان دنيا جتشوني بورا سجل كباتي واني ججبي فمو كبودا جتشون أغاتي بدت واجه جراو جدي ميت دبل لكن وانا قدامي بربادمو كوفيا وفي الركاني واللي قدامه كترة وفي الربوساني توبة وفي التمراني ديمو في علمين غراغر ما قدامه أما كلتي نتديما جركون واني كلتي نساء سري دا كان أقول أدم نساء سري دا جدا في جروفي نمني هندو وان أبو كبتي دوفيت أمة إسلاما كدما أمة إسلاماتي أبتا تارجيتين بربادة بالله اسمه كان كابسون بربادة بالله اسمه كان واني قتين كفلمي في الله سكن كادر الرباسو أمتا كاد إنقد جدامي سنة دام ستكون دقينيت وانا أستاذ كمر حسينيني مقارنة الأديان الرتي مقارنة ديميني إيه غافم يا واسا ديمو ديميني ما في جناني ديمته رقم براوان ما ديميني لالي بيتا لالي ميرغ لاليت مني أشتي بينا دابور ريالي أكي جالكبه جيسي نمني شهادة كبتي قالي اتراكي إيه فنمكم ما أولدو شهادة كبتي اتراكي سنبود ما دفت جناني يا وانا قوتنا قوتو ستي دفت ملي انديم لي جنان لك ديمي جرا كان افو مال قوتر جنان نمني شهادة كبتي جرا نمني كوما تكو شهادة كبتي جرا ما وان فيتي نقول وغنا مجلساتي بيك
waan gootee har'a booda deebitee hin deemin jedhe har'a booda zamanni kun zamana akhiraati jedheen hin beektu kana jedheen إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة نمني أكاكي ياكل كرسي رطايا ستي حكمون على ما قياماتي بكتوكو كرني من الربود Namicha immoo mana karambullaati qabanii namichi immoo mana karambullaati fidanii kaanii kofiyaa irra kaanii islaama bulchan gargariin isaa galgala diraaftii buusee ganama majlisa seena gargariin isaa bakka biraatti du'ee takla haymanotitti awwaalama gargariin isaa amma namni yoo waa'ee majlisaa kana kaasaniif waan adda addaa haasa'ani ummanni kun fayyaa hin qabu namaan jedhe fayyattu hin jirre fayyaa dhabne malee waan biraatti fayyaa namni dhabee hin jiru fayyattu hin jirre ani kofii arge jakiyyaan kan arge achi dhaabate konkolaataa ajaje ati asiin bayi ati achiin bayi ati asiin bayi jedhe nam tokkochi gaaf tokko natti yoonii sheeyni nama kana nurraa achi baasii hin danda'amne maal jennaan inti ka hojjeta waan akkasii hojjetaa maal dalaydaa hojii wajjira kee meeq as gubbaa meeti hin jiru ati maal dalayda har'a booda iddoo kanatti hin deebine agarraattu achitti nam kun nama mindaa nyaatu nama hooggansu hundi namaan hoogganamaaf taa'i hin ta'a kai konkolaataan sun achi adeemu eenyu eessaa dhufe maaliinni wanni beekamu tokko keessa hin jiru soo amma wanni har'a deemnee irra geenne kuni namoota beeknu argannee jirra alhamdulillah amma fooyyeedha majlisni waggaa sadii kana fooyyeedha nama beekamu dhufee bakka bu'aattu dhufee wanni akkasii sun artee jira haa ta'u malee sadarkaan ilmi isaa maal fakkaata sadarkaan bulchiinsa isaa maal fakkaata sadarkaan beekumsa isaa maal fakkaata hawaasa muslimaa kana akkamitti tajaajila maal fidee dhufa waan haaraa maal burqisiisa mirga hawaasa akkamitti eegsisa mirga barattoota akkamitti eegsisa mirga ummata islaamaa akkamitti eegsisa mirga diinagdee akkamitti eegsisa qooda biyyattii keessaa qabu akkamitti shoora isaa sirrii bahuu danda'a waan isaa fi akkamitti gaafata waan argate akkamitti kunuunfata kan jedhu nama waa barate nama waa beekutu murteessaa nu ayyan kan akademii ta'ee ulamaa halqaa ta'ee namni beekumsa qabu rakkoo tokko hin qabu nama miidhu tafaahuma qaba waliin haasa'uu danda'an wal bira ta'anii wal fahamsiisuu danda'an idan labsii kaleessa bahe keessatti ammumarraa iyyuu ilaaluu hin dandeetta barate afaan arabaa waan biraa hime afaan amaaraa waan biraa hime kan afaan amaaraatti hiike sun akka ofii barbaadutti hiike waan silaa barbaachisu keessaa buusee hiike amma namni hundinuu warra sartifikeetii qabuun alatti ulamaani baadiyaa ka halaqaata adda addaa irra ture halqaa irra ture ulamaani gurguddaan shoora hin qabu ka jedhu argisiisa ka afaan amaaraa kun maaliif homaa waliin hin maxxanne dogongorus tanuu hima mala irraanfachuus hima mala yeroo maraa rakkoon garuma qubee afaan amaaraa kanan jallattee dhufti kanaafuu inni suni akka kalee dogongoraan maxxanfame sana osoo hin ta'in waliin madaallitu kennama mucaadalattu jira sadarkaan isaa diplomaan kitaaba asirraa hadiithaa yoo ta'e kanaan ka qara'e fiqiidhaa yoo ta'e kana kan qara'e asirraa ka'ee ka as ga'ee tafsiira qur'aanaa akka wanni hundi waliin taa'ee jira sadarkaan diploomaa sadarkaan digirii sadarkaan maastarsii kuni ganaa waan uf dura gadi ba'u ta'a jechaan kanaafuu qaamni duuba jiru kun majlisa kana akka fooyyetti akka salphaatti ilaalee kan nama hiisisu akka ta'e hubatee kan nama garabsiisu akka ta'e hubatee ka biyyaa nama baasu kan nama ajjeesisiisu kammoo ummata walitti buusu kama sabaan addaan qoodu ta'uu isaa yoo itti gadhiisan hubate akka kun hin taane tokkummaa isaa eeggatee akka deemu karaa kanaan deemuu qaba. Qabxiin namni hedduun harkaa wal makate ulamoota keessaa warra gara hojii raawwachiiftuu seenuu irratti dubbatan malee jarri ulaagaa hojii raawwachiiftuutu kana jechuu miti. Bakki namni dubbatin ulamootarraa namni maqaa caalimaatiin dhufee hojii raawwachiiftuu keessa seenu achirratti amma fakkeenyaaf ammaraaf jedheetuma qofa akka waan pirezidaantii ittaanaa barreessaa godheeti barreessaanii ulamaarraa ta'uu iyyuu hin qabu hayyoota ta'uu qabaan dambii irrattuu ifseemee jira jara kuma waliigalaatti yaadni jaraa kan ture nama maqaa caalimaatiin dhufee koree hojii raawwachiiftuu keessa seenu jechuu barbaadan malee namni hojii raawwachiiftuu ta'u hundi ulaagaa kana guuttachuu qabaa miti namni hojii raawwachiiftuu keessa seenu hayyoota warra akaadaamii ta'e kanneen jechuudha hoggansa irratti dandeettii kennama muuxannoo qabanus ni seenu dargaggoota keessaas akkuma kana seenuuf jiru akkuma kana naggaadota adda addaa irraallee haseenu waan jedhuun akkasitti karoorfamee jira jechuudha waan san ta'eef inni jarri kaa'e suni kallattii ulamootaarraan ulaagaa kam guuttatee mana
dokorii hojii raawwachiiftuu keessa seenaa isa jedhu akka ta'e kana qabxii kana namni qabatu baay'ee isaan jiru namni bakka koreen hojii raawwachiiftuu hunduu kana taanaani maal reen nuti ijaaraa jirru kanuma mana maree ulamaa wayiiti moo jechuu harka wal makatee jira yaadichisuu waan hin ifneef jechuudha. Baay'ee namni dhufuutu hundinuu akkas ilmii qabaate bareeda. Garuu namni hunda akkas ilmii qabaate qaawwa barbaadamu hunda cufaan ni jedhu waan akka biyya keenyaatti ammallee gaaffii sana deebisuu hin dandeenyee fi. Waa lama keessa jira. Akkuma gaafa waggaa sadii har'aa waa lama keessa jira. Sababa kanaan ka sadarkaan isaa bakka san hin geenye adeemsi sirrii biti jedhee kan mormatu jira. Walumaa galatti waa lama keessa jira. Amma gariin isaa ka tikeetii murate. أما كرارة جرا كرارة أما لا كأكاديمين قبل نجرا كعلمي شريعة قبل نجرا لا تشو لكن أوجد سفكين ما هو جرا وجبتو في دلالة ما ولا ندبتين ما كان ده ما كان ده إرجاسي جرا دوبي رأي ده إسامتي ما كان كسمة تاتا لا أكاديمين قبل لا مو علمي قبل شريعة قبل كدين قبل أما كوني ulagaan sirrii miti jedhee kaardii fudhatee gabbayuu nalatti carraa biraan qabu. Waa lama gandatti illee deebi'u maa deebite jedhanii. Amma rakkoodha barkuun amma gandatti illee deebi'u rakkoodha. Kanaaf barachuun barbaachisaadha. Namni qalbii qabu asirra dhaabbatee waan waggaa 5 waan waggaa 10 irraa yaaduu isa barbaachisa. Okay hoggane amma gaafa gad deebi'e eessa dhaqa? Daldala seena jecha. Yookiin karaatiitti deebi'uu qaba. naanna'ee karaatiitti deebi'uu qaba. Tokko kuni inni iyyisiisa. Lammaffaa fakkeenya amma taargeetii ka godhannu Finfinneedhaan taargeetiin bar taargeet eeriyaan kenna Finfinneedha irra caalaa. Naannoon biraa waan takka ganama irra waan nama dhibu hin qabu beekamalleedha. Finfinnee yoo dhufte siyaasni asitti hojjetama. Kursiin asitti barbaadama. Jibbi asitti deema. Gareen asitti hojjetama. Aangoon asitti barbaadama. Qabeenyi as keessaa barbaadama. Beekamtiin asirraa barbaadama. Seentariidha. Ergamni asirraa kennama. Kana hunda namni guyyaa tokkoon dhabee biraa deeme kaardii 9 keessaa tokkoon dhabu keessa. Kaardii 9 nama waame kana keessa ka siyaasaa ta'uu, ka garee haa ta'uu, ka aangoo haa ta'uu, ka qabeenyaa haa ta'uu, ka beekamtii haa ta'uu kanneen keessa kaardii tokko hin gata inni. Kaardii kanatti deebi'u yookaan jalqabumaa kanaan beekama namni illee kanaan isa kabajee jiraataa jira kanaan paraadoo keessa ta'anii kanaan keekii muramaa kanaan walga'iin dhaqama. Gaafa namni dookumentiitti deebi'e ay bilaashuma deemaa baate addaati keessa jirtu jechuun duubaan dhufa kuni ulee fudhatee mana ba'a. Wanni filannoo kanarratti uf eeggannoo barbaachisaa yeroo isaatii miti. Adeemsi kunis pilaan A, pilaan B, pilaan C yoo jalatti hin qabaatiin deebi'ee nyaataa. Kan nyaatamu suni nama nyaata malee ofii nyaatamee manatti hin galu. Of eeguu barbaachisa jennuuf isa kanaaf kuni tokko. Isa lammaffaati. Dookumentiin amma dhufu kuni waa lama gaafata. Namichatti uf galmeessa. Ani ka akkanaati jedhee uf galmeessa. Amma salphini maaliin duraani ati sheeka kenna jedhaniin. Ati ustaaza kenna jedhaniin. Ati hayyuu kenna jedhaniin akkasii miti. Namichi dhaqee uf galmeessa maal jedhee ana hayyuudha uf galmeessa. Gaafa hayyuudha jedhee uf galmeessu kana eessatti qaraatee eessatti barattee yuunivarsiitii kam keessaa baatee dookumentiin keessa jira as kenna jedhamuuf deema. Sheeka kamirraa baateen jala jira amma. Kaleessa jedhame har'a uf galmeesse ganama immoo achii baduu hin danda'u. Maaliif kaleessa wayita galmaa jedhan kana dhufe galmaa'ee bakka gariin fa'aa aalima jedhee uf galmeesse namni 30 dhufanii 30 aalim jedhee uf galmeessee jira. Kan guyyaa 40 daawwaa bahee aalimaan uf galmeesse. Amma sheekotiin dhuftee dura gatteettee bismillah salaatu wassalaam arif nafsak jechuuf irraa jalqabde jecha bal'uufimi. Ani wanni na gammachiise takkitti tara. Awwalu haja wanni ulamaa jedhee irra caalaa walga'e kuni ufuma ibsi gaafa jedhaniin afaan arabaan jiru. Aalimni afaan arabaan beene jira. Hin jiru bara. Aalimni afaan arabaan beene hin jiru. Yoo guddatellee yoo kalaama suuqii kana wallaale malee afaan quraanaa wallaale. Kalaama suuqiin beene malee afaan quraanaa wallaalu. Aalimni immoo akkuma wal argeenu waluun gaafatu inni wal beeka. Aalimni biyya keenya nama waliin beene jira.
hundi kenna bar tokko tokkoon beena sheeka kenna addaan beena eessa akka dhufan beena laakkaatee jiraatan uummanni kenna salaata janaazaatu bar sheeka eeganii salaatanii maal taate nama kitaabaa miti salaata janaazaa kiiloomeetira meeqarraa dhufan darasaa ofii waliin taa'ee eeggateen haga shayni dhufu jedhanii asrii eega namni salaata janaazaa salaachuu kanaafuu tokko tokko wal beeka qadrii ofii illee beeka كأما في مني كنت ترقيتي الراس وفي نوان جنتي كوتي في سورة شق يدي ما شميزي ولي أما كنت في جنان شكوتي برقتت السلام عليكم وعليكم السلام أولا ما أنت جنان إنك وياك يا ماتي من ربك إذا سرت قام كان شكوتي إيه كفيرة التمنى جرا مكانا بلسيك أجل إيه قلب تراني بك أبتوك لونا ما قلبي أبتوك يو كان تاي كاردي مفروض تقولي نتشتفور ولا ما قالت كنافو كوني جنجل شادار الدنيا تدورت في وانت إيه كوني ورميا كي ستنا من يقول لالو تمالا ركوتشي مالي كان مرة حساني نمني بنا كيتي ورميا كي ستنا أمتي كلا ديمان توكو كاني دكا كتابة أصول الرياضة كراني لكن عالم كي ستنا وانقل ما هو نتين فكاني انقل ما في فيني كان مال تجرا مسيرة توكو كان عالم جدني نمني إباولي تقل ما يتجرا عالم جدي ورد في أفقل ما يسكوني قرين إساني كان يوتا حديثان تي 40 يوم كرين وكين كان سفينة النجاة في كشافية يوم كرين ما أكملت أفقل ما يسه كان ما ونما زيجي كان تقول قد أتيتي مالي في وري إلى الشكوك أبو دربوك أبا يوكين أنا تفيل تموك أبا جديتي في الفيلم كان مسيدة باية مقالة كاودن دين كان مالين الدبافنا نقافيته كان مالين الدبافنا فورمي وهي يقول نجسنو فورمين جهامتي كان أفو لاقوم تكا أبو كبانا من تكو غير كاتاغوري ولا ما كيس تقل ما هو دافي حديث الرام هم كره فكي شافي ياوتي أنجا من هاجي مو أنجا فتول جواد كره مو هم تجدد فكي هنا في ياوتي أنجا قدوري مو أنجا مالي كره وانجي كنا إرتمر يتمه خراك كبته جرا بايزو يمتن فمني ماله نسونيس ما شاء الله يمتن فمني ماله دخاول كاسه جتشو أوروبيا كيسة بيبي نوما كان علما كيسة نما قال ما يوكي دتة نوما راسه كفار كيتا مالي في المقام فتايو إن كان فتايو أنا علم نمو تفكرنا فما سيء إني كرايو لكن كان علما كيسة تقال ما هو ديسو تملا أوروبيا كيسة إيادم مالي إني ما كم كان يوسف داته أول فيلم كان نفين أبغين نمني كان نمني جنبات كذا أكذا نمني كواتك تنكراني لكن علمت تقال ما شيء كيد ما كان نفي يوه ولين أول أنا علم يدق المعبود أنا علم يدق بر سبكو فما نمم تقول يا فرت ما خروج به خروج به خروج به هرا كذا فوال مجد أنا قال ميسن مالين فلتر قوتر يسكنا مالين فلتر قوتر ده في أولاغان كلير تأي كاوم مرتسادا أولاغ جيم وكان نتي حلقات علمية معادلة جدا ميكا ميسا معادلة سنة كنا فكر رامنا حديث رامنا ومتجددو اتكام إبسما بفسنان والرياضة كان مرمسي ما في معادلة علمية إني كان حلقات بيا كيسادي بيدا مالي أولاغ كان مرمني أزرت ما فكرنا في آمد دينين جدا شجر بلاد آمد ديني سولاغا مرموتين جرو أولاغا مرموتين جرو كان إني جدا جرو يادم جا آمد دين بورم مرة جل كبا كان توري ما إني كان أما تدين قال لك نمني ددتي كبو غنو كبار bakki alima fakkaatu alima toggana bakki nama manaajmentii fakkaatu manaajmentii nama liidera fakkaatu liiderra kaa'amuu qabaadha yaadumti isaa bu'uuraayyuu jechuudha inni kun ammas kan inni ta'uu qabu iddoo ilmii kallattiin barbaachisutti ulamoota gurguddaa ilmii gahaa qabantu taa'uu qabu iddoo fakkeenyaaf daawaa ta'utti ilmiin isaa waan sadarkaa daawaa madaaluuf takhdiita daawaa nama danda'u akkuma kan iddoo manaajmentii yoo dhufte fakkeenyaaf nam tokko kililoota hoggana yoo ta'e achi taa'e namni tokko achirra taa'ee karoora takhti baasa yoo ta'e nama ideoloojiin isaa ideoloojii liidaraa ta'uu qaba. Nama kallattii kaa'uu beeku. Nama waa karaa wahii diriirsuu beeku. Nama rakkoo irratti harkaanfachuu danda'u ta'uu qaba. Inni akkasii kun. Inni kun dirqama waan eenyunuu ejjennoo kanarraa socho'u miti. Baay'ee Oromoonnis yaaduma kanarra jiru. Akkamitti hojiirra oolaadha amma bakki ijoon itti jiramu sana hojiirra bar akka itti oolamu silaa salphama ture. Yoo namni akka maree fi jennee sun keessaa yaa'e hojiirra oolchuun maaliif namichaa dubar namni waan akkanaatiif dhufu innu hojiiman lafarra deemu jalqabuma jechaadha nam tokko nama beekumsa isaatii yoo fidde taa'uyyuu hin danda'u haalli illee hojjechiisa inni hojiimaaf dhufa mushkilaan eessa jira
isa amma ulaagaa itti fidanii gadi harcaasaa jiran kanatti tuulamee taa'aa ture. Kun tokko isaan hojjechiisu. Amma laa waa sadii qabatee dhufe ammoonni kun. Tokko ilmii sadarkaa kenna. Beekumsaa sadarkaa kenna. Beekumsaa sadarkaa kennuun waan rabbiin sadarkaa itti godhee sadarkaa kennee beekamtii kenna. Lammaffaa ulamaa halqaa ka baadiyyaa keessa jiran ka umrii isaanii fixatan sanii kabaja kenna. Maaliif jennaan mucaadalaa fidan. Asirraa gasii qaraanaan dookumentiin kee digriidha. Asirraa asitti qaraanaan jennaan maastarsiidha. Achirraa qaraatee jennaan dooktoreetiidha. Jaami'aa dhaquun sin barbaachisu, sartifikeetii qabaachuun sin barbaachisu. Ilmii ta'e qabaannaan mucaadalaa sii goona. Kuni kabajaa ulamaatti godhe jecha. Sadaffaa warra ani musaqqafa jedhee deemus beekumsa isaa intellectual warra ofiin jedhees bakka kenneef. Ati wanni dandeettu yoo akademii barattee sartifikeetii qabaatte bakki ati dandeettu faayinaansiidha, seeraa, bulchiinsaa malee fatwaa kennuu miti jecha bakka qabsiisee jecha. Inni barra ulaagaa adda yaasaa jira, amma addaan baasaa jira. Adda godhee jira. Kafiluus akkasi. Aalimni hafilu erga jedhame. Eesintu wal beekaa kanaafuu likkii keessan walitti argisiisaa keessaa dhuunfaa fidaa jecha argisiisa. Warri akademiillee akademii hafilu oguu jedhan akademiilleen anillee maastarsii qaba innillee maastarsii qabaachuu mala. Kana keessaa ka amma waajjira kennaaf barbaachisu kaminnillee keessaa deemuu danda'a. Digrii fi maastarsii qofaa mikoolinan. Kuni kheyrii guddoo fidee dhufe. Sadaffaa tuulaa akkanatti tuulamee majlisa keessa oolu kana hunda ofirraa harcaase. Yeroo isaa eeggatee ofirraa harcaase jechaadha. Yoo mashaakilli duubaan hin deemin, yoo rakkoon duubaan warri amma kararraa goraa jedhaniin kun xiggiyaa jedhaniin kun xiggii qabachuu dide. Karama irra dhaabatu san jala mana. Karama irra dhaabatu san irra xiggii qabachuu dide. Mashaakilli bakka kana kaa inni xiggii qabate taanaanii wanni Ustaaz Ahmadiin jedhe waan amma itti galame kana. Waan amma hojii irra deemaa jiru kana kaleessa dide. Kanuma gubbaa akkas godhe. Gubbaa. Akkas gara sachi. Kanaafuu wanni amma Ustaaz Ahmadiin jedhu waa lamatti irraa argame. Tokko namni fanni isaatiin haa taa'u, beekumsa isaatiin haa taa'u, speeshalaayzeeshinii isaatiin haa taa'uudha. Kuni amma itti galame dhufe. Amma itti seename. Kan hayyootaas akkuma kanatti. Tokko kan hayyootaas deemee bakka isaatti galee amma. Maaliif inni sin qoratama. Laa hayyootaa fi ulamaa wal dadhabee jedhaniini. Amma wanni wal dadhabsiisu jira. Hayyuun haqiiqaa fi aalimni haqiiqaa wal takkaayyuu hayyuu fi aalimni wal dhabeen beeku. Dhimma dhuunfaattu kan nama biraa akka keessa jiru sun walitti buusaa deeman malee. Hayyuulleen bakka isaa qabate jechaadha. Aalimni bakka isaa qabate jechaadha. Hoggansi majlisaatiif hoggansi islaamaa silaallee aalimumaan mala malee nama biraatiin hin malu. Kan namni morbullee tokko hin jiru. Kanaaf wanni Ustaaz Ahmadiin jedhe amma deemamee itti galame. Hundi isaa hisaaba qadrii isaatii fi hisaaba kurree isaatiin haa jiraatu jedhu. Amma deemee hundi isaatu gale. Ka diploomaa qabu laalama waa tokko sitti haala. Namoonni sadarkaa diploomaatiin amma ka'an kunniin ka federaala bulchuu jiran kaachii gadhiitu jecha baay'ee gaarii. Namni hojii gaggeessaa majlisa federaalaa ta'u alalaqal dookumentiin isaa PhD jedhanii guula fakaayan. Kuni salaamtama kennee lixuu malee haasaa tokko isin barbaachisu jecha. Amma walitti haasawuu nafee jira. Diploomaan eessatti dalaydii jennaaniin qabalee jedhan. Aanatti gadi buusan. Argita leela anaaf isa jidduutti barta'e walli kun. Jaragee nabii keessa mawraatiin dhaamteerti. Ifaan nurraa kutee jira. Taani yeroo biraatti walitti deemina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.